Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii baga jiraattanii anillee nagaa kun jira galata waaqayyo haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Warroonni maatii koo hin taane sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii jirtan immoo laayik, koomentii, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedhaan illee isin bira jira. Waltaanee walii wajjin jabaannee haa guddannu. Dhaloota nu booddee dhufuuf jiraniif illee tokkummaadhaan bu'uura gaarii yookaan fakkeenya gaarii taanee haa dabarru isiniin jedha obboleewwan koo. Kana isiniin jedha wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a mata duree gabaabduu qabadhee viidiyoo gabaabaa wajjin walitti deebinee jira jechuudha. Innis immoo mata duree ani qabadhee dhufe namoota akkamiirraa fagaachuu qabna kan jedhu. Namoota akkamiirraati fagaachuu qabna, namoota irraa fagaachuu qabna gaafa hin jedhu callisnee namuma noormaal ta'e irraa fagaanna osoo hin taane namoonni tokko jiru namooti yaada kee hin fudhanne gorsitee gaafati jettu gaafa yaada kee fudhachuu didanii namoota sanarraa hin fagaatta jechuudha. Nama akkamiirraa amma fagaachuu qabna? Tokkoffaarratti nama sobu hin firoonfatiin jedha. Namni sobu yoo firoonfattee yoo ati gorsitee gorsa kee irraa fudhatee hin deebi'u yoo ta'e, soba isaa sana hin dhiisu yoo ta'e, atis dabaltee gorsaa yoo ni yaada kee sana hin fudhanne ta'e yoo irraa fagaatte bareedaadha jechuudha. Maaliif iyyuu siinillee nama sobu si taasisa waan ta'eef amalli gadheeni amala gaarii mancaasaa jedhama waan ta'eef iyyuu nama soburraa fagaachuu qabna. Nama sobu hiriyoonfachuu yoo dhiibne bareedaadha jechuudha. Irraa fagaanna yoo gorsinee dadhabne irraa fagaachuu yookaan immoo siruma isaayyuu firoonfachuu dhiisuun bareedaadha jechuudha. Maaliif namni amala hamaa qabu tokko gaafa isa gaariitti dhufe wal faana oolu, wal faana rileeshinii qabu waan ta'eef iyyuu namni inni gaariin sunillee amalli isaa gara hamaatti gara gadheetti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Saniif iyyuu namoota amala sobuu qaban irraa fagaachuu qabna. Kanaaf iyyuu irraa fagaachuu qabna jechuudha. Yoo nun dhaga'uudhaa baatan amalli nama sana amala isa gaarii sana balleessuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf jechuudha nama tokkoffaarra kan irratti ilaallu. Inni lammaffaa immoo namoota fakkeessan irra hiriyoonfachuu yoo dhiifne bareedaadha jechuudha. Namoonni fakkeessan fakkeenyaaf amma sobaniis siin jaaladha, kana sii godha, akkasin siita jedhanii namoota sobanii namatti fakkeessan jechuudha. Afaan isaaniitiin namoota fakkeessan, namoota gaarii afaaniin dubbatanii keessi isaanii immoo hammeenyaan guutamerra yoo fagaanni baay'ee bareedaadha jechuudha. Sababni isaayyuu sitti fakkeessanii dabarsaniitu bakka biraatti yookaan si fakkaatanii dabarsanii du'aaf si kennuu danda'u, dabarsanii bakka hin taanetti si gatuu danda'u, lubbuu keellee baasuu danda'u jechuudha. Namoonni akkasii namoonni fakkeessitoonni kun arrabaan si kuulaniitu keessi isaanii immoo warra waan biraa yookaan immoo hammeenyaan guutuu ta'e jechuudha. Isaan kanarraati maal goona irraa fagaachuu qabna jechuudha. Irraa yoo fagaanne baay'ee bareedaadha. Namoota fakkeessanitti dhiyaannee jireenya keenya balleessuurra siruma isa namoota akkasii hiriyoonfachuu yookaan immoo firoonfachuu dhiisuu qabna jechuudha. Hin dhiisan jechuudha siruma isaa. Saniif iyyuu of eeggannoo gochuu qabna. Namoota akkasii irraati fagaachuu qabna. Keessumaa namoota fakkeessan irratti beekuu dhiisuu dandeenya. Maaliif iyyuu afaan isaaniitiin waan gaarii dubbatu, gaafa sitti dhiyaatan waan nama gaarii fakkaatu, nama keessi isaaniitti waa hin yaadne fakkaatu. Garuu keessi isaanii waa biraadha namoonni fakkeessan jechuudha. Fakkeessitoonni irratti hin beekamu jechuudha. Gaafa hojiin isaanii gara alaatti ba'ee raawwatanii malee jechuudha. Saniif iyyuu namoota fakkeessan irraa of eeggachuu qabna. Dabarsanii nuu kennu, dabarsanii du'aaf nuu kennu, dabarsanii bakka hin taane irratti darbatanii nu gatu waan ta'eef iyyuu namoota akkasiirraa fagaachuu qabna jechuudha.
Inni sadaffaan immoo nama hamaturraa fagaachuu qabna. Nama hamaturraa fagaachuu qabna jechuudha. Maaliif iyyuu namni tokko gaafa nama hamatu siinillee akkanuma dabarsee borsii hamachuu danda'a. Akkasuma siinillee dabarsee si kennuu danda'a jechuudha. Maaliif namni nama hamatu, namni nama biraa fidee sitti odeessu siinillee fuudhee nama kan biraatti odeessuu danda'a. Baluun akkasidha jedhee fidee sitti odeessa. Siin immoo dabarsee akkasuma si odeessa jechuudha. Si hamata jechuudha. Saniif iyyuu bor akkasuma siinillee bakka biraatti si hamachuu waan danda'uuf iyyuu of eeggachuu qabna jechuudha. Nama hamaturraa of eeggachuu qabna jechuudha. Inni arfaffaan immoo nama of tuulurraa fagaachuu qabna. Baay'isne jechuudha. Maaliif namoonni of tuulanii ana caalaa baay'isuu, ana malee namni hin jiru baay'isuu, ana malee guddaan hin jiru, ana malee beekaan hin jiru, ana malee ogeessi hin jiru, ana malee eenyu namni hanga koo ga'u hin jiru jedhanii bakka namoota of tuulan waan hin qabne namoota qaba jedhanii of ol guddisan jechuudha. Waanuma kan isaanii taanii kan kooti jedhanii waanuma xiqqoo fuudhaniitu namoota of gurguddisan. Namoota waanuma xiqqootiin of tuulan jechuudha. Isaan kanarraatii fagaachuu qabna. Maaliif iyyuu itti dhiyaachuu yoo dhiibne baay'ee gaariidha. Anatu caalaa jedhu si dhaggeeffachuu hin barbaade namoonni akkasii. Namoonni of tuulanii sin dhaggeeffatanii haasa'aa kee fudhatanii yoo ati dubbattillee yoo si dhaggeeffatanillee wanta ati dubbatte sana hojiirra oolchuun barbaadanii. Maaliif iyyuu of tuulu waan ta'eef kan koo duwwaa irratti xiyyeeffannaa. Inni an dubbadhe qofaan haa ta'u, inni ani haasa'e duwwaanii irratti walii haa galu siin jedha waan ta'eef iyyuu yoo yaada kee dhaggeeffate iyyuu yaada kee sana fudhachuudhaaf eeyyamamaa miti jechuudha. Saniif iyyuu namoota akkasii irraa fagaachuu qabna. Maaliif nama akka keenya, nama yaada keenya hubatu, nama walii galuu dandeenyu, nama of hin tuulle, nama yaada gaarii qabutti yoo dhiyaanne waan gaarii irraa baranna waan ta'eef namoota of tuulan irraa waan barattus hin qabdu. Yaadni kee isaan biratti wanti ati dubbattus wanti ati haasoftus isaan biratti fudhatama hin qabu waan ta'eef iyyuu namoota akkasiirra maal gochuu qabna? Itti dhiyaachuu dhiisuu qabna jechuudha. Ittuma dhiyaachuu dhiisuu qabna. Saniif iyyuu namoota akkasiitti hin dhiyaatina. Namoota fakkeessanitti, namoota sobanitti, namoota nama hamatanitti, namoota of tuulanirra fagaadhaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Maaliif jireenya keenyaa fi bu'uura yookaan bu'aa nuuf hin qaban jechuudha. Bu'uura nuu kaanii darbanis hin qabanii. Inni sobu yoo nuyi soba sana irra gorsine dide amala keenya sana balleessuu danda'a jechuudha. Yoo hiriyoonfanne nama sana amalli isaa suni deemsa keessa bakka nama balleessuu danda'a waan ta'eef iyyuu irraa fagaachuun baay'ee murteessaadha jedheen fudhadhaan akka kiyyetti. Namoota fakkeessanis akkasuma si fakkaatanii waan taane keessatti si darbatanii si kuffisuu danda'u. Kanaaf iyyuu namoota akkasiirraa akkasiin of eeggattan asumaan dhaamsa kiyya jechuudha. Yoo nu of hin eegne namni biraan dhufee nu eegullee hin jiru jechuudha. Namni nuyi har'a hiriyaa kootii, inni yoon kufe na kaasaa, inni yoo akkas ta'e akkas naaf ta'a, naaf du'a, naaf kaa'anne jennu soba jechuudha. Namoota akkasiitti yoo dhiyaanne bakkuma nu kufne sanatti nu dhiisa inni bira darbu jechuudha. Namoota itti dhiyaannu ilaallachuun baay'ee murteessaadha. Namoota itti dhiyaannu xiyyeeffannootiin nama filachuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuutii namoota isin fayyadan, namoota kaayyoo keessanii utubduu ta'uu danda'an filadhaa, itti dhiyaadha isiniin jedha. Namoota soban, namoota fakkeessan, namoota nama hamatan, namoota of tuulanirra baay'isaatii fagaadhaa isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame namoota akkasii yoo beektu ta'e immoo gorsa tarii namoonni deebi'uu danda'an jiru. Amalli
amalli baris naman dhiisu. Amalliif sareen gurguranii jira miti Oromoo namoonni amala akkasii qabanii tarii yoo beektu ta'e gorsa yoo immoo gorsa keessan fudhachuu didan wanti gootanii hin qabdanii namoota akkasii immoo suuta je'an madaala yoo yaadni isaanii osoo hin beekin hiriyoonfattanii yaada isaanii ilaalaa gorsa yoo isin didee irraa fagaadhaa isiniin jedha. Yaadni ani qabu har'aaf kanumadha. Baay'ee isiniin jaaladha. Baay'ee isiniin kabaja. Yoo isinitti tolee share godhaa, like godhaa, commentii naaf barreessaa. Yaada keessan commentii jalatti naaf kaa'aa. Waan sirreessuu qabu, waan itti dabaluu qabullee asumaan akkasiin commentii jala naaf gootaniin barbaada. Dogoggorris yoo jiraate nan sirreessa jechuudha. Rakkoon hin jiru. Hunduma keessan guddaa isin jaaladha, isiniin kabaja. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a, jabaadha, wal jabeessaa. Isiniin jechuun barbaada. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii. Baay baay.